Ijoollee keenya ijoolleen Saudi Arabiyaatti mana hidhaa jiran kuni hundi keenya hojiif biyyaa baane sinii galee marti keenya hojiidhaaf biyyaa baane hojjennee jijjiiramna hojjennee maatii keenya jijjiirra jennee biyya keenya baanee jirra. Ijoollee kana garuu rakkoon addaa mudatee jira. Jara keessaa ituu jarris bakkee jiraatanii akkuma keenya waa'ee Jawaar Mohaammed dubbatu akkuma keenya Haceef gaddu akkuma keenya Oromoof dubbatu sinii galee ijoollee kana keessa ijoolleen Oromoo hedduun jiraachuu ni malu. Amma waan ta'u qabu waliin dubbanna waan gochuu qabnus immoo waliin dubbanna keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa please share waliif godha maaliif numatu waliif jira mootummaan nafxanyaan kun ijoollee biyya Saudi Arabiyaatti rakkataa jirtu osoo hin taane mootummaan kun namoota biyya keessaa iyyuu quba hin qabu ni beektan bareechitanii isin galee mootummaan kun ijoollee Saudi Arabiyaa osoo hin taane warreen biyya keessaa quba hin qabu. Kanaaf iyyuu jechuudha akka kootti akka dhuunfaa kootti waan baay'ee yaade keessaa ijoollee Saudi Arabiyaa kana baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama dhukkubsa. Sinii galee bakka jarri rafan gaafa laaltan viidiyoo wayii kaleessa moyyoo margi mimmaa kiyya buusee booyee dhugaa rabbii mimmaa kiyya buusee booyee lafarra rafuu waan nyaatan waan dhugan hin qabanu sanuu viidiyoo wayii dhaggeeffadhee ture gaafa jarri illee bishaan kadhatanu inarrabsuuni warri bishaan kennan sun inarrabsuuni itti darbatu waan nama dhibu keessaa jechuudha. Ijoollee keenya lammii keenya ijoollee keenya baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf iyyuu jechuudha waan gochuu qabnu waliin dubbannee keessattuu ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa jiraattu kun piliisa daraa keessan ijoolleen kun keessa kan jiraatu keessa boriitu nama tarii sabboonaa ta'uu jiru bortarii nama Oromoodhaaf dhaabbachuu jiru bortarii namni mucaan isaa Oromoodhaaf waa guddaa hojjetuuf jiru sinii galee namni kun fakkeenyaaf namni ijoollee hidhamee keessaa nama borii Itoophiyaa biyyatti Oromoo kanaaf yookaan nama Oromoodhaaf nama falmuuf jiru keessachuu danda'a jechuudha sinii galee. Dhugaa dubbachuuf jecha baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama guba eessa jiraadha bakka feetan jiraadha aan Dubaayii jira garuu eessa yoo ta'u gaafa lammiin keenya akkas rakkatu gaafa akkasitti reeffa jaraa akka sareetti jechuudha sanuu wayyaa waan uffatan illee hin qabanu sanuu simmintoo irra ciisu waan nyaatan waan dhugan hin qabanii lubbuun jaraa darbaa jirti dhukkuba akkas jiru keessa sanuu koronaa irra caalaa iyyuu biyya Arabaa eessuyyuu hin gubaa ijoolleen kun lafa rafuu baay'ee namatti naa jedha. Kanaaf iyyuu ijoollee Saudi Arabiyaa keessaa ijoolleen iqaamaa qabdan. Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen iqaamaa qabdan. Fakkeenyaaf osoo poolisiin siin hin qabin jechuudha. Namni iqaamaa qabdu achi keessatti jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa please isina gubu isina dhiigu gaafa eenyuun iyyuu haa ta'u ijoollee Oromoof isin dubbatini garuu Oromoo haa ta'u gaafa qallitti duuna gube dhugaa dubbachuuf jecha. Kanaaf iyyuu ijoolleen iqaamaa qabdan biyya sana keessaa. Ijoolleen achi iqaamaa qabdan fakkeenyaaf amma namni gadi ba'ee dubbachuu danda'u namni deemuu danda'u namni amma ijoollee hedduun jiraata achi keessa iqaamaa hin qabanu jiru sodaataa jiraatu warri kaan olii fiigaa jiraatu warri kaan achi keessa sinii galee kanaaf iyyuu kaan immoo iqaamaa qabdu kan achi keessa turtan namoonni gurguddaa illee jechuudha irratti hirmaadhaa ofii keessanii of taati mootummaan kun ijoollee achi keessa hin bahatanii yoo yaaddanii abjuudha hin baasu. Mootummaan sunillee mootummaan biyya sanaallee gaafatee jira Abiyyi Ahmed. Abiyyiin dhimma irraan qaba ijoollee sanarraa. Inkaan ijoollee Saudi Arabiyaa miti Abiyyiin biyya isaa bushaan jiru. Abiyyiin biyya Itoophiyaa iyyuu bulchaa hin jiru. Sinii galee kanaaf yadaraa keessan ijoolleen achi keessa jiraattan keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jiraattan warri iqaamaa qabdan. Imbaasii waliin dubbadhaa wanta gochuu qabamu taree wanti isin gaafatamu jira yoo ta'e karaa birrii taanaan nuti wal gurmeessinee amma taakoo akka Dubaayii jirutti ijoollee Dubaayii jiran gurmeessee wanta barbaachise birrii barbaachise yaa'u birriidha waamaa gochuu hin dandeenyu fageenya irra jirra waan ta'eedhaaf wal gargaara kan jennu birriidhaan malee maa gochuu hin dandeenyu ni beektan barachitanii marti keenya iyyuu iddoo garaagaraa jiraana Beeruutii Kuweetii eessa isa jiraanami kanaaf iyyuu jechuudha akka koota akka dhuunfaa kootiitti namachi keessa iqaamaa qabdu Saudi Arabiyaa keessa namni iqaamaa qabdanu imbaasii deemaati itti dhimmaati. Iga kooti jedha lammii kooti jedha boati maraadha ila dhugaa rabbi baay'ee akka tokko na gochaara maaliif kara keenya nu amma kara meeqa miidhamna biyya keessa akkas rakkoo nurra gahaa jira sanuu nurratti sinii galee biyya sana keessa akkana Oromoodha sinii galee kanaaf iyyuu warri silumayyuu mahayyimiidha jirarraa maal eeggattu natti himaami warra sila maal eeggattu warri Oromummaatti dhaga'amu. Nama ciccimoo taatan biyya isa kan jiraattan Saudi Arabiyaa keessa namni iqaamaa qabdanu imbaasii wajjin haasaati wanta imbaasii sin gaafate nuuf qooda akka biyya Beeruutitti namni Beeruutii irraa akka Kuweetitti Kuweetii irraa akka Dubaayitti Dubaayii irraa
nuuf qoodaati nuti waan gochuu qabnu birristaanaan akka danda'ametti jechuudha. Sinii galee lachitooma sa'aatii kanatti wal gargaaruu jechuun birriidhaan yoo eessayyuu ta'e Itoophiyaas taanaan iddoo kamiin taanaan birriidhaan wanti godhamu hin jiru. Sinii galee kana jechuun immoo nuti bira dhaabbannee ijoollee kana utuu amma danda'ametti dubbuun jaraa ba'u kara biyya jaraa galan biyya galuuf illee birrii gaafachuu danda'a. Nuti immoo sa'a kanatti hundi keenya akka biyyaa irratti jechuudha. Facebook irra qofaa baanee iyyuu miti amma sa'a kanatti. Sinii galee iyyuu qofa miti. Namichi kun yoo sooduu argame ijoollee sana quba hin qabu. Sinii galee ijoollee sana hin baasu. Ijoolleen kun mana hidhaatti dhumti. Ijoollee hedduu jira mana hidhaa keessa. Please sanuu sa'a kana mimmiree fi jara akkam ta'a. Maatiin argina awwaallatu. Osoo nyaatiin osoo dhugin osoo gubatan mana hidhaa keessatti osoo cinqamanuu ji'a meeqa jisa bagaanii jiru ijoolleen kun mana hidhaa keessa. Please warri Saudi Arabiyaa keessa iqaamaa qabdanu itti deddeebi'aati dhimma koo jedhaati hin baasii dhaqaati dhimma siyaasaa yoo ta'e kunoonni kaan iyyuu siyaasaaf jedhe akkam ta'aa jira argaa jirtani mi adaraa keessan warri iqaamaa qabdan Saudi Arabiyaa keessa imbaasii wajjinaa sa'aati imbaasiin maal gochuu akka nuti qabnu ijoolleen kun biyya galuudhaaf maaltu barbaachisaa ijoolleen kun meemmee ijoollee kana maaltu godhamu jedhamuuf nutti hima gadi baati Facebook irratti haasa'a nuti immoo walii qoonnee ijoollee kana gargaarree ijoolleen kun baatee lubbuumti jaraa kara biyyaa galu adaraa keessan baay'ee nama guba maaliif kara meeqa miidhamaa jira namni nuuf yaadu hin jiru keessattuu Oromoo jennaan namichi kun gurra qabata funyaan qabata Abiyyi Ahmed sinii galee dhugaa sinitti maa jiran ana na guba garuu namni dhiigni Oromoon gaafa akkasitti rakkatu na gubaanaan asama afaan Oromoo dubbatu ijoolleen kun akka jira afaan Oromoo dubbatu sinii galee afaan Oromoodha ijoolleen kun yoo agartani viidiyoo jira yeroo viidiyoo waraaban Oromoodha ijoolleen kun waan fedhana taanu garuu saa kanatti hundi keenya hojii biyyaa baane osoo nu ta'e osoo ana ta'e osoo sin ta'e isaatii kanatti lammiitu lammiidhaaf dhaabbata sinii galee isin haa gubuutti dhagaamu qaba saa kanatti kanaaf iyyuu ijoolleen marti keessattuu warreen Saudi Arabiyaa jiraatan xiqqaadhaan amma guddaatti haga danda'ametti warreen iqaamaa qabdan yoo gadi hin baane akka poolisii hin qabnetti lakkii an bakkee deemuu hin danda'a kan jettan poolisii yoo gadi baatisi qabuu kan hin dandeenye jechuudha. Iqaama warri qabdan imbaasii wajjinaa isaa godha imbaasii itti deddeebi'aa dhimma koo jedhaati itti deddeebi'aa imbaasii cinqaa ijoolleen kun dhumaa jirti achi keessatti ijoolleen kun nyaataa hin jirtu ijoolleen kun dhugaa hin jirtu akkuma keenya biyyaa baane jarris akkuma keenya jarris hojiidhaaf biyyaa baane inni kaan fuudhee hin qabu inni kaan jireenya iyyuu hin jiraanne inni kaan mala isaa iyyuu hin baranne rakkoodhaaf biyyaa bahe maatii gargaaruuf biyyaa bahe ofii jiruuf biyyaa bahe sidii galee kanaaf iyyuu ijoollee adaraa keessan marti keessan walaa gargaaru achis dhaabadhaa asis dhaabadhaa Oromoo kan dubbadhaa sanaafis dubbadhaa maaliif numatu waliif jira eentu meemmee sa'a kanatti keessattuu sa'a kanatti eentu nuuf dhaabata ijoolleen kun immoo Oromoodha እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ani gaafa naggeeffadhu viidiyoo jira iqqedhee boo'ee dhugaa dubbachuuf jecha iqqedhee boo'ee jira gaafa naggeeffadhu viidiyoo jira sinii galee sa'a kanatti hundi keenya hojii biyyaa baane gaxxaminyee itee ijoolleen kun qabamanii jiru sanuu baay'inni jira qoosaa miti baay'ee guba biyya Arabaa isiyyuu hin guba ijoolleen kun wanta nyaata gahaa hin qabani ijoolleen ni jira baay'ee ulfaata adiigas jiran baay'ee ulfaata imbaasitti deddeebi'aati nama jaataati achirra dhaabadhaati iyyaa wanti biraa hin jiru ijoollee keenya nu baasaa achi keessa jedhanii wanta imbaasiin jedhu immoo nutti hima nuti immoo gargaarree biriinis taanaan wal gurmeessinee akka biyyaatti Beirut irraa Kuwait irraa Saudi irraa Dubai irraa biyya irraa jechuudha wal gurmeessinee wanta ta'uu qabu birrii walitti buusnee ijoollee keenya kara biyyaa gashuu qabna lubbuun jaraa kara biyyaa galuu qaba sinii galee maaliif yoo kana hin taane yeroo waliin dhaabanne yeroo mara Facebook irra gadi baanee wal arrabsu ana rab amala ijoolleen sirra waan san kan arrabsaa jiru garuu maal sin xaqamne nama arrabsu sa'aatiitti nama san jira nama arrabsuun jira na arrabsuu dandeessa fakkeenyaaf nama gadi bee gabaa walakkaa qullaa koo dhaabadhee namaan na laaleen jechuu hin danda'u sii galee kanaaf anaan dantaa keen qabu amma ijoollee baay'ee sila na arrabsaa jirtu ana maal irraa goota dhugaatuu sitti maa jira yookiin namaa hin taatanu yookiin namarraa hin fagaattanu yookiin nama sixxan maal faayidaan keessan natti himaami maal faayidaan keessan awanti nagu yoo jiraate marti keenya gaafa biyyaa baane qaama keenya guutuu ija nagaa miila nagaa gurra nagaa harka nagaa biyya keenya irraa baane dhufne hojiidhaaf biyya kana sa garuu as geenye rakkoo nama mudata nuti duraa yeroo ijoolleen keenya asitti duutu ijoolleen durbarraas ta'e ijoollee shamarran duutu biroo itti buusnee kara biyyaa gashaa turre
wal gargaarree wal iyyaafannee birrii eessara yoo duute ijoolleen kee ijoolleen tasitee duute jennaan birrii itti buusee ishee karaa biyyaa sinii galee amma garuu saa kanatti hundi keessan iyyuu ajandaa biraa waan qabatanii jirtanuuf sirriidha rakkoon biraa ni jira fakkii hamma waa'ee oromummaa irratti namni sitti dhagaame gubataa jirta wal beekna garuu kunis immoo jechuudha kunis ijoollee keenya ijoolleen kun osoo bakkeera jiraatanii ijoolleen kun osoo akkuma keenyaa firii ta'anii yookaan akkuma duraanii hojiirra jiraatanii jarsi yoo dubbatu roommaa jiraatiif sinii galee jarsi yoo waan gubatu acaaluudhaaf osoo bakkeera jiraatanii jarsi yoo waan firii Jawaar Mohammad jedhu jarsi yoo waan firii Baqqalaa Garbaa jedhu akkuma keenya garuu jarris immoo qabamanii hidhamanii sanuu ijoolleen kun cinqii fiddaa keessa jiru ijoolleen kun nama gaddisiisa baay'ee dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa nuti umutu kuttiin qabnu ijoolleen Oromoo umutu kuttiin qabnu umutu kittiidha wala rabsu bakka wanti biraa hin jiru wanta gaarii hojjettan waan rabbiin jaallatu wanta rabbi sitti gammadu gaafa duutellee waan rabbiin lisii barreessu jechuudhaan gaafa intanaa keetii mee waan gaarii maal hojjettan natti himaami nama rabsuu qofa nama jibbuu qofa footoo nama balleessuu qofa waan tokko waayidaan qabdani an dantaa keessan hin qabu kara kanaa ana fi kotti namaneen deema waan ta'eef dantaa keessan hin qabu garuu ijoollee Oromoo bakka jirtan mara adaraa keessan ijoollee Saawudi Arabiyaa keessatti hidhamtee jirtu kara biyyaa gashinu kara fedheena ta'u ijoolleen keenya dhumaa jirti ijoolleen keenya du'aa jirti tini galee inni quufee inni tolee inni zanaa jedhee jiraatu inni birrii akka barbaade argatee inni makiinaa ofii zanaa jedhee jiraatu sitti kolfa si galee gaafatti dubbattu si arrabsa si galee inni kun maal itti tolee jiraata anamma kakootti wanta itti badeen jiru zanaa jedheen jiraadha kakootti garuu na guba bakka citee guba na guba si galee anamma zim jedhee dhiisuu wallaalee miti garuu namni sammuun kee yaadu namni dhugaa Oromoo taate yookaan ati dhuguma nama taate dhachuu qofachuudha amma kun paartii ilaallatu kun waa'ee namummaati si galee kun paartii ilaallatu ijoollee Oromoo yoo nuti walii hiyyaanne mootummaan naafxinyaa mootummaan gabroomataan kun biyya isaa bushaa hin jiru sabachiisa danda'an jiru ijoollee si gashuu dhiifnaan si galee kanaaf iyyuu ijoolleen Saa'udi Arabiyaa jiraattan akka kootti ijoolleen Saa'udi Arabiyaa jiraattan xiqqaadha amma guddaatti wal gurmeessaati adaraa keessan warreen iqaamaa qabdan yoo gadi baatan yoo poolisii hin qabne jechuudha imbaasii dhaqaati imbaasii irratti dhaqaati waan barbaadan haasaa jirru yoo gaafa sana waan tokko isinii dha'uu danda'u fala dhimma koo jedhaa obboleessa alaa atamma namni kun obboleessa kooti jedhe namni kun obboleettii kooti jedhe siif galee malee mana hidhaa namni jira hin jedhin namni kun obboleessa kooti dhiiga kooti jedhii yaadi osoo obboleettiin kee miidhaa jiraatti osoo obboleessi kee miidhaa jiraatti akkam taata natti himaami nuti waliin gargaaru waluma rabsu ani dhugaa rabbi ijoollee makaji Facebook fayyadamuu koo irraa osuma zimmi dhee baqadhee taa'e dhugaa rabbi letti tola kanaan booddee maal ijoollee isin yeroo namni waa Oromummaa sa'u paartii garaagaraa deeggartu nama rabsitu kana irratti illee ijoollee keenya ijoollee Saawudi Arabiyaa illee argaa jirtu viidiyoo jira amma dhiin gadam candoo akkamitti du'e achi warra meedhaa keessa akkamitti akka du'e argaa jirtu viidiyoo jira garaa isin hin gubu maal kun damoosa kee tokko illee fudhatu bar damoosa kee tokko illee fudhatu bar maaliif qophaa kee miti si galee wal gurmeessinee hundi keenya akka fakkeenyaaf akka biyyaatti hanga dandeenyu hanga qabnu yoo walitti sheerii goone xiqqoo miti hin ga'a jechuudha isinii galee kanaaf iyyuu adaraa keessan deddeebi'ee ijoolleen Saawudi Arabiyaa jiraattan warreen iqaamaa qabdanu imbaasii dhaqaati wanta imbaasiin jedhe waan gochuu qabanu nutti himaa nuti waan gochuu qabnu ni goona ijoollee keenya biyyatti agarsiifnu isinii galee kuni kana inni kan biraammoo yaada lamman qaba ijoollee har'a suuraa Sheek Nazir Hamzaa fi Qees Luba Saamu'eel suuraa photoshoppii gootanii akka waan Sheek Nazir Hamzaa masqalii yookiin kan ortodoksii masqalii uffateetti photoshoppii godhanii sanuu osoo nasnaqqaamu namni beene tokko dhugaa jedhee fudhata ilaa Oromoo ilaalaa Oromoo ta'ee peejii gurguddaa warra fayyadamu Oromoo ta'ee akka waan Sheek Nazir Hamzaa masqalii keewwateetti sobanii waan qayyoo irra marsanii dhugaa fakkeessuudhaaf amma namni hubannoo hin qabu galee garuu wanti sun soba akka ta'e hundi keenya ni beekna garuu namni gimmaashillee akka waan dhugaa ta'etti ijoollee baay'een kara keessaa nagaafaa turtan ijoollee baay'een keessan
Kuni photoshopiidha yaa jamaa. Kuni beekamaadha. Kuni raasamuun barbaachisu. Garuu ijoolleen baay'ee nama takka keessa. Namni waan akkasii hin beekne nama rabsuuf ittiin fiiginaa. Nama guddaa rabsuuf hin fiiginaa. Dura hubadhaa. Qoradhaa sirree akka ta'e adda baafadhaa dura. Isinii galee namni fakkeenyaaf ammaa isin warri kolkolleen kuni akkamitti nama guddaadha akkas gootanii abaloo akkas godhee kun kana miti kun sana miti qeesis yoo ta'e sheekis yoo ta'e jarri 100% si caalu dhiiroo sitti nimaa bareechiyan sitti himaa akkaataatti jiraatan sitti himaa akkaataa amantaa sitti himaa akkaataa amantaa waan si dhibu keessaa maal hubadhe beektanii maal hubadheen ijoollee Oromoo ta'anii ijoolleen beeku Oromoo ta'anii warreen paartii bilisiginnaa deeggaran Oromoo ta'anii sanuu peejii guddaadhaan suuricha photoshoppii godhanii akka waan dhuguma Sheek Naazir Hamzaa masqalee keewwateetti irratti barreessanii daqaddaqanii akka waan dhugaateetti yaa jamaa jarreen kun Oromoodha. Maaliif garuu akka Oromoo waliin galle akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon karaa amantaa wal loluuf sobanii maal godhan? Sheeki biraa waamanii wanta Sheek Naazir Hamzaa godhe ilaalaa jechaa turan. Waan qaanyii ijoollee Oromoo taatanii warreen paartii bilisiginnaa deeggartan. Kana jechuun garuu sirriitti nima bareecheen. Warreen akkasii kun warreen aatii keessan abbaa keessan biyya keessaa paartii bilisiginnaa deeggartee birii nyaachaa jirtu. Isinti yoo arras taa'ee jara deeggaraa jira warra paartii bilisiginnaa. Isinii galee warra maatiin keessan iyyeetti warri maatiin keessan biyya keessaa paartii bilisiginnaa birrii kennee fi nu deeggar jechaa jiru Oromoo ta'ee isinas yoo maal argattanumi maatiin keessan biyya keessaa birrii nyaataa jira. Paartii bilisiginnaa deeggaree maatiin keessan biyya keessaa hin nyaata birrii. Isin immoo jara deeggaruuf jecha isin immoo maatiin keessan deeggaruuf jecha paartii bilisiginnaa deeggaraa jirtu. Isinii galee paartii bilisiginnaa deeggari paartii feetii deeggari abiyyi fudhu mataa irratti yaaddu Oromoon biliyoona 60 dantaa kan hin qabnu garuu ijoolleen sobaan wallahi billahi subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ati musliima taate jecha akka isirraan barbaachisu si galee astaghfirullah la azim ati marguma musliima jecha kana fayyadamte sobatti jecha rabbi kana sobatti fayyadamte ati musliima dhiiroo wanta Sheek Naazir Hamzaa godhu ilaalaa gaafa jettan waan sobaatti maqaa rabbii akkas gadi salphistu waan sobaatti kuni waan beekamaadha kana anamitti daa'imman foggortan si galee sanuu Oromoo taatanii paartii feetii deeggari nuti dantaa hin qabnu bilisiginnaas ta'e wanta feetii ta'e garuu akka Oromummaa keetiitti garuu akka namummaa keetiitti nama deebi'an maqaa rabbii bakka salphaatti gadi buutee of waamtee akka wanti kun dhugaateetti yoo maatiin kee biyya keessaa birii hajiraate atas teessee paartichuma deeggari malee sobaan hin xawalwalame Oromoon akka amantaa hoditti buun fiigin kuni barri isaa darbee jira irra nasitti ma bareeche namni tokkoon kee amantaadhaan du'ee bada malee amman jirutti amantaa musliimaa amantaa ortodoksii waaqeffataa biraa jettee ajandaa yoo baaste natu dhukkee sirraa kasa gadi ba'ee tasa hin dandeessu. Suuraan suni ila mataa isin naannesse akkas godhee suuraan suni mataa isin naannesse ummata bilisiginnaa immaraattani sanuu gaafa sirri nyaata wal gurshaa suuraa kaanu mataa isin naanna'e dhiiroo biyyan isina nyaatu isin mataa keessa warra akkasii kan bilisiginnaa kan warra qinaatii warra mataa kore warra sinirra warra sukkaar keessa 100% gale Sheek Naazir Hamzaa yoo ta'e simiti kan itti amantaa isaa qeesi keenya yoo ta'e simiti kan itti amantaa isaa inni eessaa keessa samaaf midiriidha sitti himaa bareechee samaaf midiriidha ati kolkolleen kun sheekiis qeesiis aamleettiin qeexxu hin qabdu duqeetaa mullaa nuti nu milaachuu isini suuricha ilaaltanii immaraattan suuricha ilaaltanii immaraattan ila kunu akkasni ta'e ingubattani suuricha ilaaltanii maaliif waan ajaa'ibaat ta'e suuraa akkas ayilitti gammade akka itti gammadetu beeka akka itti gammadetu beeka suuricha argee jechuudha suurichi baay'ee nama hawwata baay'ee nama gammachiisa gaafa jedhe keetu nyaata wal gurshaa suuraa kaan sana sammuun keessan yookiin sukkaar keessan 100% gale ummata bilisiginnaa
Sinii galee maal isin xaqqama dhiiroo? Maatiin keessan biyya keessa paartii bilisiginnaa deeggaranii mootummaan kun akka gandaatti birri kennaafii jira. Gadi buusee birri kennaafii jira. Warra Oromoo ta'e nu deeggaraa jedhee birri kaffalee fi warra biyya keessaati ofitti qabaa jira. Ijoolleen jaraa immoo as ta'anii wanta sobaa hojjetu. Ijoolleen keenya immoo tasa hin foggoramtu. Oromoo qulqulluu kan Jawaar deeggartu hin foggoramtu. Garuu tokko lama sadii afur yoo argattan dingata. Amma ijoollee baay'een kara keessaa ma wanti kun dhugumaa akkamitti akkas ta'a jechaa turtan. Wanti sun garuu Photoshop isaanis inas naqqaahisu bara. Inas naqqaahisu Photoshop sun inas naqqaahisu. Ummata horii, ummata gowwaa paartii fati deeggar akka namaatti yaada nama mormii. Anamma ijoollee paartii dantaa keen qaban akka namaatti yaada keetti nama mormii. Paartii sana waan deeggartuuf yaada kee irraa dubbadhu. Mush yaani achi fiidee ummata Oromoo amantaa waa itti buustee arraf suuraa sana ergaa agartanii booddee Facebook irra wanti deemaa ture. Gaafa sukkaara keessa 100% galu wanta dubbattan wanta dhiistan wallaaltani. Sinii galee imaraattan nama akkamitti waan akkasii hojjeta Photoshop lafaa kee akka waan Sheek Nazir Hamza mas'alii uffateetti irra gootanii dhiiroo barri kun sitti fagaatee jira. Garuu maqaa maanguddoota maqaa hayyoota maqaa warra amantaa guddaa akkasii kana yeroo waqqastanu, yeroo salphistanu, yeroo gaddeebistanu, yeroo eegsira keessanu sa'aatii sanaa kaasee rabbi moo ajandaa herreksii kaa'ee jira. Sitti himaa bareechi yaani. Dhiiroo yoo sammuu qabaatte sitti himaa yoo sammuu qabaatte akkuma namaa akkuma dhaaba siyaasa tokko deeggaruutti waan siyaasa kee deeggartu waan paartii kee deeggartuuf gadi beeraa dubbadhu namni dantaa qabu hin jiru. Si galee abiyyi yoo faarsaa oolte paartii kee yoo faarsaa oolte dhimma kee qabu an waan abiyyi waan Jawaar faarseef nafaana Jawaar faarsiin hin jedhu an. Si galee kanaaf iyyuu adaraa keessan warri sa'aatii warri idimeen keessatti fagaate warri biyya ormaa yookiin biyya addaa keessanii warri idimeen keessatti fagaate warra duufa afaan boollaa keessan kun Oromummaa kee gantee gatii maatiin kee biyya keessaa birrii nyaatuuf maatiin kee haadha abbaan kee biyya keessaa iyyuu paartii bilisiginnaa deeggarii nyaataa jira birrii. Ati moo maatii kee deeggaruuf jecha as teessatti illee maal argattu? Ati re'ee kee tiksaa oolta. Ati oolaa kee tiksaa oolta. Ati gaala kee tiksaa oolta. Maatiin kee waan biyya keessaa birrii argatuuf maatiin kee waan biyya keessaa paartii kee deeggaraa jiruuf ati maatii kee faana buutee asii ani wanti na dhibe waan biraa miti. Dhugaa sitti mu jecha ijoollee bilisiginnaa ammallee ajjala jirtu naannaa intarneetii jirtu ijoollee bilisiginnaa isi yoo dhuguma nama taatan isi yoo sammuu qabaattanii gadi bahi paartii keessan waan jaallattuuf dubbadhu irraa dubbadhu paartii irraa namni dhimma sirraa qabu jiru garuu nun gayinaa Oromoon gayinaa amantaadhaan illee Oromoo walitti of hin deeminaa ittuu duunee banne kana booddee ganaatti caalaa deema tokkummaan Oromoo ganaa jabaata ganaa maraattu warri ummata Oromoo akka tokko hin taane amantaan akka gochuuf deemaa jirtan ganaa maraatu sitti ma bareechi Photoshopii Ankan najaibe Photoshopii isa yuutuutuunas naqaasini gaafati kana dalagdu rabbiin garuu maal siin jedha amantaa hin qabdu sanuu musliima gadi baatee sanuu musliima gadi baatee maal jetta kottaa ilaalaa Sheek Nazir Hamza la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah lazim laha kana gaafa jettu waan sobaa irratti atamar amantaa musliima qabda natti memme osoo dhugaa ta'es singashu inni ofiifitti itti gaafatama dabbii isaatti si maasige osoo dhugaa ta'es inni itti gaafatama kan isaarratti sif galee isi warri kolkollee isi warri gantuu isi warri sobduu isi warri hattuun achi fiiddanii as fiiddanii sanuu ijoollee gurguddoo ani tuma waan ijoollee zibbiloo ta'e haa ta'u ijoollee gurguddoo ijoollee peeji guddaa qabanu kana gaafa waan sabaa hojjettanu sanuu maqaa jaraa waamtu komantii irratti maqaa jaraa waamtu uummata salphoo paartii bilisiginnaa tish isin jibbi arran siyaasa waan ta'e godhi ana fakkeenyaaf an siyaasa ani Oromoodha akka Oromoo kootiitti wanti falmu maayini Oromoon maaliif du'a Oromoon maaliif miidhama Oromoon maaliif mirga isaa dhaba
Male an siyaasa miti. An Oromoodha garuu an siyaasa miti. Si galee wanti irraa dubbadhu. Warra akkasii kuni mee eessa ga'uuf jettu natti himaame? Yeroo meeqa amantaadhumaan Oromoo itti buusu warra akkasii fiddanu kuni. Gaafa suuricha argitanii gaafa suuraan sunarra waan addaa hojjeteera. Waan ajaa'ibaa hojjeteera. Biyaans namni suura sana poosti godhe laayikii komantii namooti simbiloo wayyuu naannoo kumaaf walqachuudhaan waan isin suuraan sun waan ajaa'ibaa hojjete. Ittiin gammadee baay'ee. Kun maal ibsa beektanii? Tokkummaa Oromoo ibsa. Tokkummaa Oromoo ibsa. Isin warri garuu uummanni Oromoo yoo walitti bu'u amantaadhaan warri jettan har'a gaafa sheekiif qeesiin nyaata fa'aa wal kaasuuraa kaanu sukkaara keessaa 100% galee ilmaan bilisiginnaa paartii biyya nyaadhaa. Maa keessan hin deeggartan? Maa keessan hin deemtan? Maa akka fite paartii kee irratti maaf akka fite hin taatu? Paartii bilisiginnaa deeggartamii? Paartii kee irratti gadi baatee irraa dubbatta. Abiyyi kee suuraa isaa poosti goota. Nuti dhungashu nuti keenya beenna. Anamma gaafa gadi baa'u namni maaliif akka koo Jawaar hin deeggarree hin jedhu ani. Oromummaa koo waan hin beeku irraan dubbadha. Sabboonummaa koo waan beeku irraan dubbadha. Si galee? Warri uummata Oromoo karaa eegdan yoo uummata Oromoo walitti bu'aa, yoo uummata Oromoo gargar ba'a, yoo uummata Oromoos hojiin isaa kufaa, warri jettan durirraa kaastanii warri agarraa itti jirtan kuni isinirratti beekamee jira. Gadi taa'u isaati. Suuraan irraa kun haga idimee keenya guutuu seenaa ajaa'ibaa hojjetee jira. Wanta ajaa'ibaa dalagee jira. Suuraan irraa kun ol keewwanna seenaadhaaf. Ijoollee Oromoo, ijoollee Jawaar Mohaammed achi keewwadhaa suuraa irraa kan suuraa Sheek Nazir Hamzaatiif suuraa qees Saamu'eel achi keewwadhaa luba Saamu'eel. Dhugaa sirriitti himaa. Ijoollee kanuma agartee Facebook irraa har'a wanti biraa hin jiru. Annanaari. Facebook gaafa galu sanuma Photoshopidhaan sanuu share like comment godhu wal jalaa. Ummata horii sinii galee kuni kana. Inni sadaffaan immoo inni sadaffaan ergaa qabu waa'ee Caalaa Bultumee waan tokko sirriitti himaan. Waa'ee Caalaa Bultumee waan tokko sirriitti himaa. Caalaa Bultumee arrabsuun keenya, Caalaa Bultumee qeequun keenya, Caalaa Bultumee waan Oromoof aarsaa guddaa kaffaleedha. Si galee nama zimbiloo miti, nama waan intinaa wayi miti. Nama hedduu jira kan Abiyyi faarsaa jiru. Caalaa qofa miti. Garuu nuti dhimma namarraa hin qabnu. Garuu Caalaan Oromoodhaaf aarsaa kaffalee jira. Nuun immoo nu guba. Seenaan isaa kaleessaa nu guba. Si galee wanta inni hojjete kaleessa yeroo inni bosona ture, yeroo inni ija mukaa nyaataa ture, yeroo inni bineensa caakka nyaataa ture, ati mana kee teessee biddeena waa nyaatta maatii kee biraa. Si galee ati maatii kee bira teessee buna waa dhugda. Inni garuu bosona ture Caalaa Bultumee seenaa hojjete Oromoo kee seenaa qaba. Har'uma waan namni waa balleesseen gadi baatee nama arrabsinaa. Arrabsuu dandeenya, qeequu dandeenya, nuti hin dandeenya qeequu Oromoon. Garuu paartiin biraa paartiin bilisiginnaa paartii hin galchu. Nuti Oromoon keenya qeeqne hin deeffanne qeeqne. Fakkeenyaaf amma duraa yoo fudhattanii Fayyisaa Leellisaa qeeqaa turre an qeeqaan ture garuu narrabsine qeequuf arrabsoo waladda lafaa kaatee maaloo haadha keetii min xiqirsi haadha keetii gaafa jettu sinirraa hin bareedu. Qeequun akka namni sun irraa deebi'uudhaaf jecha isaa ta'uu qabu fudhachuu kennuufi qabda. Si galee nama arrabsuu mushyaani jecha intaa nama arrabsuu laa. Nuti qeequun keenya waan jaallanneef namni baay'een Abiyyi faarsaa jira. Nuti garuu nama kana faana jirra hin jirru. Anamma akka kootti nama Abiyyi faarsuu dantaa kee hin qabu. Garuu nama kaleessa Oromoodhaaf seenaa hojjete, nama kaleessa Oromoof aarsaa kaffale, nama kaleessa seenaa guddaa qabu. Har'a gadi baanee tokkichumaan balleessuu hin dandeenyu. Ati qabsaa miti, ati Oromoof homaa hin goone jechuu hin dandeenyu. Ni ulfaata. Sinii galee warri waa'ee siyaasaan borcinaa lafaa kaatanii. Warri bilisiginnaa paartii immoo siniin galchu. Keenya siniin galchu. Caalaa Bultumee seenaa hojjete Oromoodhaaf. Wanta guddaa hojjeteera. Nuti kan dubbannuuf, nuti kan arrabsinu, anamma arrabsoo miti kun akka kootti. Anamma qeeqee jira Caalaa Bultumee arrabsoo miti. Irraa deebi'uu danda'a. Si galee nama kamiyyuu gaafa waa balleessu arrabsitee jibbitee tuffattee miti. Tarii yoo irraa deebi jennee qeequu qabna. Kun immoo ajandaa ta'uu qaba. Maaf ajandaa ta'a? Namni kun nama zimbiloo wayii miti. Si galee Caalaa Bultumee jechuun hin jilbeeffanne waa yaanneedhaaf. Caalaa Bultumee caakkaa ture bosona keessa ture Caalaa Bultumee
qabsaa ture caalaa bultumee si galee warri hin beekne ofirraa gadhiisi nuti nu guba namni kaleessa seenaa akkasii hojjete har'a akkamitti akkas godha jennee nu guba kaleessa caalaa facaaluu akkam turan har'a akkamitti osoo abiyyiin caaluu ajjeesee jiru caala abiyyi faarsa jennee nu guba maaliif namni biraa faarsaa jira abiyyi nuti nu galchu garuu caalaan kaleessa oromoof maal gochaa ture oromoof maal godhe aarsaa akkamii kaffalee yoo kana beektanii si gubuu danda'a caalaa bultumee arrabsuus immoo hin dandeenya maaliif nuti yeroo inni fakkeenyaaf caalaa bultumee fudhattanii oromoon hin jaallata oromoon hin kabaja goota kee jenna caalaadhaan garuu caalaa bultumee erga namicha kana faarsuu jammare gantuu jechuu hin dandeenya mirga keenya oromoodhaaf hojjetaa ture oromoo deebisaa jira sii galee sa'aatii uummanni oromoo tokkummaa barbaadee qabsaa'utti deebi'uu jirutti inni immoo ajandaa biraa fidaa jira sii galee caalaan immoo deebi'aa jira al tokko lama miti duru erga caaluun du'ee kaasee caalaa bultumee yeroo baay'een dubbata waa'ee biyyi kana garuu nuti ajandaatti gochuu dhibni malee yeroo baay'ee uummata oromoo qeeqa caalaa bultumee hin qeeqa uummata oromoo kun dhugaa jirudha qeeqaa jira qaata jammare qeequus garuu irraan dubbannu oromoon hin qabsaa'u walirratti jennee dhiisni sinii galee har'a ammoo gaafa inni yebaasee ta'e dhufummoo arrabsuu dandeenya mirga keenya arrabsuun keenya immoo maaliif kaleessa waan seeraa qabu uummata oromoo bukkeedha kaleessa waan kabajaa qabu uummata oromoo bukkeedha kaleessa waan nuti jaallannuuf waan nuti goota koo jennuuf har'a akkamitti bakka hin taanetti argame nutti dhaga'ama sii galee kanaaf jenna arrabsuus qeequus waan fe'e gochuu dandeenya nuti oromoon warra sabboonaa taate namni maalummaa oromoo kee beektu malee warra kolkollee miti warra bilchinnaa paartii baay'as jala kolkollee waan warra uummata garaaf jiraatu uummata sobaan jiraatu anatu warra itu ama fakkeenyaaf yaada wal mormii jiraachuun dirqama anama fakkeenyaaf namni dirqama jawaari haa jaallatu jawaara faarsuu hin jedhan yaada wal falmii jiraachuun dirqama sigale isin garuu soba keessantu isinii ol ta'ee jira uummata bilchinnaa paartii sigale kanaafiyyuu waa'ee caalaa bultumee wanti ajandaa ta'uu qabuuf yoo jiraate akkuma dura yeroo Fayyisaa Leellisaa abiyyi faarsaa ture gaafa uummanni oromoo isa arrabsuu jammaru irraa deebi'e Fayyisaa Leellisaa irraa deebi'ee jira nutis kanumaaf caalaa keenya arrabsaa jirra sigale caalaan immoo dogoggoree jira yeroo baay'ee caalaa bultumee uummata oromoo qeeqaa jira yeroo baay'ee caalaa bultumee abiyyi faarsaa jira sigale yeroo irra deddeebi'ee faarsaa jira caalaa bultumee kun dhugaa jirudha amantanii amanuu baattanii sa'aatii namni of qabeettiin kabajna akka jedhani kabajaaf ulfina barcumaaf ulfina abbaatu baay'ee deemaa jiran sinii galee warri waa'ee siyaasa siin gallee warri waa'ee siyaasa hin beekne kaleessa biyya arabaa yookiin biyya asii dhuftee asitti of balte ofirraa dhiisi nuti waan warummaa keenya beeknu hin dubbanna irraa sii galee sitti himaa bareechiyan akka kootti immoo akka kootti caalaan waan fedha godhu paartii fedha deeggaru akka kootti fakkeenyaaf an dirqama kee caala jawaarii deeggaru jechuu hin danda'u paartii fedha deeggaru garuu sa'aatii kanatti osoo namni kun zarii isaa akkas lafarraa balleessaa jiru osoo abiyyi uummata oromoo balleessaa jiru osoo abiyyi uummata oromoof du'a labsaa jiru inni osoo oromoo ta'ee jiru akkamitti namicha kana deeggara waan jedhu itti dhaga'ame anaan dirqamanii parti ko dia garis hari gari cundan do I don't care nanga shwana wanta kasi jammer garu war sini ngal wabachu qabdani namni nama qeequn namni nama rabsun nama tarawai miti acaalun caala bultume tarawai miti waan beenuuf nutti dhagaame arrosine mullucu lafa keenyaan sigale ummati or haceen yunduwe sitti ni mabareche hacaalun desa yunedwe hacaalu jechuun namni tokkoon isaa adarash miliyeenii gaafa dhaqee ture garba barkumeetti tokkoon isaa akka tummata faarsi Itoophiyaa akka tiraase Hacaaluu Hundeessaa sigale inkaan caalaa miti caalaan paartii isaa hin qabu caalaan of ta'ee qabsaa'ee of ta'ee jiraataa ture sirbee qeerroof qaree uummata oromoo kaasaa ture arra garuu uummata oromoo ganee jira nuti immoo hin gannaan wanti biraan jiru sigale yeroo inni gooture goota koo jennaan yeroo inni uummata oromoo jechuun ana tokko achi keessaani sigale ana jechuun immoo har'a dhiiganas ga'ee jira
Ana Oromootee akka salphaatti sin ga'een jiru akka salphaatti sin ga'een Oromootee siif galee kanaafiyyuu namni arrabsamu suni eenyu jedhaa yaada maaliif ajandaa ta'an jedhina namni sun eenyu namni sun nama akkamiiti jedhaa yaada dursa siif galee namni kolkolleen Abiyyi faarsitee fi I don't care nan gashwanaan Abiyyi faarsee dhiise namni kolkolleen garuu Caalaa Bultumee nama kabajamuun maluuf ture Caalaa Bultumee nama iddoo guddaa qabu ture motonoo bukkeedha nama kabaju ture hin beena seenaa isaa siif galee kanaafiyyuu Caalaa Bultumee arrabsaa jira Caalaan immoo waan sodaateef lubbuu isaa kana akka waan lubbuun isaa lubbuu Hacaaluu caalee Hacaaluu iyyuu ni du'e akka waan lubbuun isaa lubbuu Hacaaluu caalee namichi kana sodaatee faarsaa jira haa faarsu garuu nuti immoo narrabsina ka wanti biraan jiru si galee uummanni Oromoo narrabsa ati kaleessa nama akkas turte har'a akkasii wanti jedhu hin jiru si galee arabsu dandeenya Caalaan gantuu ta'ee jira narrabsina wanti biraan jiru eenyummaan taane Caalaa miti kan dammoo Caalaa Bultumee miti kan isaa olii meeqa du'ee jira nama goota akkamii eebbisaa addunyaa laaleski eebbisaa addunyaa rabbi nafsiisaa maaru Usmaayyoo Muusaa rabbi nafsiisaa maaru nama goota silaa seenamaa itti beektaa miti seenaa armiin nyaatu si galee namni akkasiyyuu ni du'e kanaafiyyuu Caalaan immoo kaleessa qabsaa ture yeroo inni kabajan maluuf kabajneef jira goota koo'ichaa turreen leenca koo'ichaa turreen arramoo isaatu nuti gubbaa geenye nuti gubbaa foo geenye inni immoo gad deebi'e miti nutis gad deebisna wanti biraan jiru si galee eenyummaan taane eenyu namni uummata Oromoo gane namni uummata Oromoo arrabse namni uummata Oromoo jibbe anaaf diina kooti nan arrabsa akka kootti nan qeeqa akka kootti si galee har'a waan way argateef har'a waan ankan najaibe birriin kun nufti numti mana yotes arra keessa du'e bor keessa du'e hin beeku waan fedhe argatu osoo warqiidhaan ijaarame osoo manni warqiidhaan ijaarame bor keessa du'a eenyummaan taane garuu dhugaa hawwaalanii dhugaa rajjetanii dhiiga qeerroo rajjetanii ilmaan Oromoo warra du'an irraa rajjetanii mootummaa gantuu mootummaa gabroota kana faarsoo jechuun በጣም ሼም ነው እውነት ለመናገር አባቸው warri kana nu banne warri hubannoo kana hin qabne ofirraa dhiisa warri siyaasa waliin borcitan ofirraa dhiisa hin beektanii ni ofirraa dhiisa hin borcinaa siyaasa keessa galtanii warri dhugaasaa beeku waa dubbatu isin nama rabsutti fufaa malee waa'ee siyaasaa hin borcinaa isin marrabsu itti muddaa ana yoo na arrabsite dantaa kee qabu gadi bee Facebook irra dhufee haasa'uun koo ati na arrabsi ati na faas jechuu koo miti yaada koo dhufe malee jechuu sitti nima bareechi kanaafiyyuu Caalaa Bultumee gantuu ta'ee jira har'a miti kaleessa miti gaaf lamaa miti qaata jammare Caalaa Bultumee qaata jammare jaallattanis jibbitanis nuti garuu sa'aatii kun sa'aatii uummanni Oromoo itti qabsaa'u miti sa'aatiin kun sa'aatii uummanni Oromoo wal arrabsu miti sa'aatiin kun sa'aatii uummanni Oromoo walitti quba qabu miti jennee bira tarree jira si galee amma mooy baay'isee jira sanuu irra deebi'ee uummata Oromoo qeeqaa jira duraan wanta inni barreessee Abiyyi posti godhe yoo agartanii fi gaafa ijoolleen Oromoo achirratti komantii dhukeerraa kaastu isanni Abiyyiidhaan bagadadhatte minaaman jedhee posti godhee ture suuraa isaa wajjiniin dhalachuu Abiyyi jechuudha isa posti godhee ture gaafa ijoolleen Oromoo komantii dhukeerraa kaastu kan biraa barreessee ammas posti godhe sodaa jechuudha si galee sodaa namni onnee qabu bakka hin taane dhaabatu Hacaaluu Hundeessaa waan jaadhu keessaa jechuudha Hacaaluu Hundeessaa ko isammaa namichi kolkolleen Abiyyiin kun komantii dubbisu Hacaaluu Hundeessaa komantii dubbisu miti galagalee ilaalu waan postii godhe si galee namichi kun garuu nama bilookii godhaa Abiyyi Ahmed nama bilookii godhaa komantii namaa balleessaa garuu bulchaadha Haceen aktivistiidha si galee kanaafiyyuu marti keessan Caalaa Bultumee qeeqamuun isaa qeeqamuu dirqama wanta ni posti godhus wanta ni gochaa jiru sirrii miti si galee kanaaf qeequu qabna arrabsuu qabna isin hin galchu warri bilchiginaa paartii gatiinni
abiyyi faarseedhaaf mataarra keewwattee ummata oromoo gaafa caarrab sura dhuftee arrabsu mirga keenya arrabsinii gadi deebisnee dhukee irraa kaasna maal abbaa keessanii fiddu si galee namni ummata oromoo jibbe namni ummata oromoo qeequ gantuudha sobduudha attuudha caalaan immoo gaararraadha beektan miti gaararraa caalaa bultumee gaararraadha yoo waan tokko amma poosti godhe xiqqoo ture immoo waan ummata oromoo xiqqoo si garaa laaffis immoo poosti godha gaararraa jechuudha si galee noomu dhaloota kan bakka fedhi taa'ee wajjin barbaade hojjedhee jechuudha aan ofiin kabachiisa si galee kan du'ee bu'aa hacee kan du'ee bu'aa kan jiru deema nyaata taa'ee ti haceedha bu'aa si galee inni yoo hin du'e kun teessee nyaachuudha malee osoo dhugum bara caalaa bultumee yeroo biyya gale nama jeesee mucaa tokko jimmaadha ajjeese jedhamee uummanni jimmaa akka jiru guutummaatti irratti ka'ee ture gaafa caalaa bultumee sargii godhate sargii isaarra gaafa uummanni irraa afee jedhu sargiin caalaa bultumee na yaaladha nama jartuudhaan ba'e ilaalaan ture viidiyoo sana nama xiqqoodhaan ba'e garuu kan dhaqee oowwise kan dhaqee sirbaafi ture kan dhaqee wajjin dhaabate Haacaaluu Hundeessaati. Gaafa Haacaaluu dhaqee wajjin dhaabatu ijoolleen Jimmaa maal godhani Haacaaluu jibbaa turan suuraa dhaloo bal'isa turan akkamitti gantuu faa dhaabbatan jechuudha akkamitti gantuu faana hiriira itti qaata fariifa caadaggafa warra galaan ijoolleen Jimmaa arrabsaa turan jara kana akkamitti gantuu faa dhaabbata caalaa bultumee nama ajjeesee jira. Caalaa bultumee mucaa Jimmaa ajjeesee jira jedhanii jibbaa turani sa'aati sana sa'aatii maanguddoonni namoo ayyoonni irraa afani kan dhaqee wajjin sirbee wajjin caffaree baase itti siqee dhiiga ko nama ko Oromoo ko jedhee eenyudha Haacaaluu Hundeessaati Oromoo rafnee kaana malee duuneen kaanu arras gadi baanee haasa'uun keenya haasaa qofa miti achi keewwataa deemaa seenaadhaaf bara baraan dubbattu seenaa sanarraa sii galee wanta ta'aa deemu arruma asaftee baafattee niisin achi keewwadhu raasaa deemta achi keewwadhu seenaadhaaf sitti hima bara caalaa bultumee gantuudha jedhame sanatti namni jibbee caalaa bultumee namni arrabsee Jimmaan guutummaatti arrabsee biyyi biraallee caalaa jibbee akkamitti Oromoo qabsaa'ee ilma Oromoo ajjeesaa jedhamee caalaa jibbaa turani caalaan biyya galee osoo hin turin sargii godhate gaafa inni fuudhu garuu sargiin Haacaaluu akka nama boo'icha wayii dhaquutti godhame malee sargii miti sargii artistii jedhu kana sii galee sargii artistii fakkaatu sii galee sa'aatii sana garuu kan faana dhaabbate kan waliin ture kan sirbaa ture kan owwisaafi ture Haacaaluu Hundeessaati har'a garuu inni nama Haacaaluu ajjeese faarsa nurratti ajaallatu paartii fedhee adeeggaru bilchiginnaallee haa ta'u wanta fedhallee haa ta'u lubbuun jiraatu nun gashu garuu maaliif uummata Oromoo salphisa maaliif uummata Oromoo mata qabachiisa maaliif nuti sa'aatii kana tokkummaa barbaadaa jirra nuti qabsootti deebi'oo jiru sa'aatii kana uummanni qeerroon inni akkamitti har'a nama Haacaaluu ajjeese keessattuu goota keenya gootachuun Haacaaluu Hundeessaa waa ittiin galatsullee hin qabu dhugaa dubbachuuf jecha goota yoo jedhe xiqqaata si galee haceedhaan goota yoo jedhe itti xiqqaata dhugaa dubbachuuf jecha garuu inni irra nama Haacaaluu ajjeese goota ko jedhee gaafa faarsu baga dhalate jedhee gaafa faarsu Haacaaluu jechuun dhiiroo nama diina keessa dhaabbatee barkumee jechuudha nama hin beekan nama baay'ee ture beektani mii nama biyyi faarsaa turedha 4 kilo situ aane nama jedhee faarsaa ture abiyyiin deebisee Haacaaluu ajjeese nama 4 kilo gasheedha Haacaaluun abiyyi arramos deebee immoo caalaa bultumee immoo abiyyi irratti faarsa osoo caalaa bultumee paartii bilchiginnaa deeggare dhugaa rabbi nama gaddisiisu namni waan itti amanee godha namni waan barbaade godha paartii fedhee deeggaru osoo inni gadi ba'ee an paartii akkasiin faar jedhee I don't care nun gashu garuu namitti galtuu kana akka biyyummaatti osoo kutaa waliin qoodiin Oromoo hundillee namicha osoo jibbaa jiru akkamitti inni irra gadi ba'ee biyya irratti faarsa yaa ummata itti himaame kuni salphina isinii galee kuni salphina kuni qaanyiidha kun ummata xiqqeessuudha ummata Oromoo xiqqeessuudha wanti biraan jiru
namoonni baay'een gadi baanii naasaanu malee paartii bilisiginnaa deeggaraa jiru. Artistoonni keenya paartii bilisiginnaa deeggaraa jiru. Adeeggaranu nuti irratti hinoofnu olola. Adeeggara nun gashu. Maaliifi waan jarri paartii keenya hin deeggarre jennee hin jibbinu nuti dhimma irraa hin qabnu. Paartii fedhee adeeggaru abbaan barbaade. Garuu obboleessa koosoo ta'e namitti gantuu kan namitti naafxeenya Abiyyi Ahmed irratti faarsuu hin qabu eenyu yoo ta'e yoo Oromoo. Eenyu yoo ta'e iyyuu sitti himaa bareecheen. Kanaafiyyuu kun sababiin ajandaa ta'eef maaliifi osoo kaleessa goota koo jennu osoo kaleessa leenca koo jennu arra uummata Oromoo mataa irratti gadi fincaa jira dhaabbatee Caalaa Bultumee. Sanuu dhiiga haceetiin qumaara taphata. Namtichi waa hubachuu qabdan ijoolleen Oromoo ijoolleen paartii bilisiginnaallee waa hubachuu qabdan. Nuti ijoolleen Oromoo ijoolleen Jawaar deeggaru dirqama akka koo paartii fedhee deeggaru miti. Namni kamiyyuu paartii fedhee deeggaru garuu namitti gantuu kana Oromoo irratti faarsuu jechuun jibbaaruu ooyisuudha. Oromoon aduutuudha. Amma Caalaa Bultumee Oromoon duusaa itti gammada. Jawaar hidhamuusaa itti gammada. Osoo kana hin taane hin faarsu nurratti namicha kana. Sigalee waan itti gammadeef kan gudeedamaa jiru haadha isaati. Kan du'aa jiru obbolaa isaati. Kan hidhamaa jiru ayyoota keenya. Itti gammadee jennaan faarsaa jira. Kun immoo nu aarsa. Kun immoo uummata Oromoo aarsa. Sigalee nuun ana aarsa. Akka kootti akka Oromoo jechuudha. Caalaa Bultumee miti. Caalaa Bultumee Asmaaree miti. Namni barbaade paartii barbaade adeeggaru inni beekamaa illee jechuudha. Namni Oromoo ta'ee paartii fedhee adeeggaru. Maaliifi Oromoo waan baay'ateef miti. Namni yartuu namni xiqqoon illee uummata Oromoo ni bilisoomsa. Garuu kan nagube waan biraa osoo hin taane. Isa inni namitti gantuu namitti ayyoota keenya iite namicha goota keenya ajjeese nurratti faarsu. Caalaa jechuun gantuudha jaallattanii jibbitanii. Caalaan har'an jammare qaata jammare. Al tokko osoo Caaluun hin du'in interview wayii godhamee fi yeroo interview irratti haasa'u maal jedhe Jawaar qeeqaa ture Abiyyi faarsaa ture. Namni Oromoodhaaf hojjetu akkamitti jibbama yaa Oromoo? Eenyuun kee maan taane namni Oromoof qabsaa namni Oromoof hojjetu inni eenyu saati kanatti mee isin ilaala namni sun eenyu namni kun akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon hin qabsoofne akka Oromoon gargar baatu gochaa jira isaan keessaa Caalaa Bultumee sanuu akka ijoollee shishifii waan maxxansu yoo ilaalte nama jibbisiisa nuuf dhukeerraa kaasa ijoolleen koomantii irratti dhukeerraa kaasnaan ammas deebisee waan biraa maxxansee jira isinii galee. Nuti sa'aatii kan barbaannu haqa barbaanna dhugaa keenyaan deemna. Nuti kottaa ijoolleen paartii bilisiginnaa nutti dabalamaa. Sigalee jechaa hin jiru. Nu deeggara jechaa hin jiru. Paartii fedhan deeggara. I don't care. Nunga shunuti. Ijoolleen uummanni Oromoo biliyoona 50 lakkaa'ama sigalee. Nunga shuwan takkasii. Garuu osoo uummanni Oromoo dhumaa jiru kana jiisaa jiru Abiyyi Ahmed. Karra korraangaa jiru mootummaa kana mootummaa gabroonfataa maaf nutti faarsu. Gadi ba'ee paartii bilisiginnaa deeggara yoo jedhee haasa'e uummata Oromoo saqee kun barbaadu nuti dhimma irraa hin qabnu. Kaleessa seenaa hojjeteera goota godhachaa turreen. Kaleessa waan gaarii hojjeteera leenca godhachaa turreen. Nama seenaa hojjete nama waan gaarii hojjete uummanni Oromoo yoomiyyuu kabaja. Nama waan gadhee hojjete nutu gad deebisa. Sigalee. Namni Oromoo hin taane eenyuuf illee hin ta'u. Namni Oromoo hin kabajne nuti har'a kana nuti har'a hanga baanee haasofnu kan irraa dubbannu waa'ee Oromummaa keenya har'uma waa'ee Caaluun du'eef miti seenaa baay'ee beekna sigalee seenaa baay'ee beekna. Nama dhugaaf dhaabbate nama utuu qarshii hin barbaadin gooticha kan akka eebbisa addunyaa kan akka Usmaan Yoomuusaa ijoollummaa jiraatiin dhuman kan keessaa jechuudha. Jarreen kun goota yoon jedhe itti xiqqaata. Kana Caalaas maarii miti. Caalaan faarsee qeerroo kaasee qarree kaasaa ture saayii sanatti immoo goota godhachaa ni ture wanti biraa hin jiru. Ofirra deebii seenaa ilaali. Ofirra deebii seenaa dubbisi sitti himaa bareechee. Seenaa ilaali. Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf manidhaa jira.
Hacaaluu Oromoodhaaf du'e. Caalaa bultumee Oromoo ta'ee maal abbaa sana micha gantuu kan irratti faarsa. Paartii fedhii adeeggaru. Kanaafiyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma duraan yeroo Faayisaa Leellisaa suuraa Abiyyi Ahmed poosti godhee wayyaanneerra obboleessa koonaa wayyaa jedhe ijoolleen Oromoo komantii dhukeerraa kasti arrabsoo. Hundi keenya qeeqaa turre. Inni ise irraa deebi'e. Ammas caalaa bultumee paartii fedhii adeeggaru. Ittillee dhaama warri beektan. Bilchiginnaallee haa ta'u, birriillee haa fudhatu, manarraa ijaarratu. Uummata Oromoo nun gashu nuti. Ofiif jiraata, Oromoof hin jiraatu. Ani Oromoo jechuu danda'a, dhimmarraan qabu. Garuu namitti gantuu, namitti dhiigalmaan Oromoo akka bishaayitti lolaasu kana duratti faarsuu hin qabu abadan. Tu maaliyyuu ta'e. Nuti dhukeerraa kaasa. Akkuma Abiyyi kan dhukeerraa kaasna. Abiyyi yoo laatan komantii namaa balleessa. Abiyyoota bilookii nama godha. Sigalee hadheeroo uummata Oromootu nama kabachiisa. Uummata Oromootu salphisiisa. Sigalee biyyattii kana osoo sa'aatii kamii keessatti jechuudha. Abiyyiin amma bushaa hin jiru. Abiyyiin kan inni bushaa jiru Jawaar Mohammad mareedhaatti bushaa jira wanti biraa jiru. Abiyyi kan inni bulchuu danda'u Jawaar Mohammad mareedhaatti bulchaa jira. Gootatu du'a, gootatu hidhama. Sigalee namni onnee qabu akkas fuulduratti falmata. Sigalee malee kolkollee akka deemtee gaadaa yookiin kushee deemtee haaftu miti. Dhiira jechuun akkasii bara. Du'a jechuun akkasii bara. Du'a akka Haacaaluu Hundeessaa kana dhiiroo. Du'a jechuun du'a akka Haacaaluu Hundeessaa. Jawaar Mohammad waan poolisii federaalaa qabuuf waan adda qabuuf miti kan inni biyya galee falmate uummata Oromootiif rabbii dandatee biyya galee. Hidhamuun Jawaar immoo gootummaatiif hidhame wanti biraa hin jiru. Haaceen immoo gootummaatiif du'e wanti biraa hin jiru. Akkas goota jechuun warri seenaa hin beekne, warri seenaa dabsitu, warri seenaa balleessitu, is abbaa keetii hin geessitu osoo nuti jirru osoo dhaloonni kun jiru keessattuu uummata Bilchiginnaa paartii sitti himaa bareechee uummata Bilchiginnaa paartii sitti himaa bareechee. Ati har'a as teessee biyya garaagaraa teessee Bilchiginnaa paartii deeggaruun kee waan maatiin kee biyya keessaa birri nyaataa jiruuf. Maatii kee gargaaruuf jecha, maatii kee deeggaruuf jecha Oromummaa kee gurguraa jirta. Gurgura Oromummaa kee nun gashu. Garuu wanta garaagaraa ittiin faarsitu. Sigalee. Maatiin kee biyya keessaa namichi kun gandatti birrii kennee uummata Oromoo ta'e maal jechaa jira? Na gargaara jechaa jira. Abiyyiin uummata Oromoo warra jaartolii warra duudhaaf afaan boollaa gahe warra duudhaaf guyyaa lakkaataa jiru jarreen kana biriitti kenne gadi baa Jawaartu balleesse gadi baatiin kan nu bushuu qabu kan nu ta'uu qabu Abiyyiidha jedhee birrii kennaafii jira. Jarreen keessaa uummanni ijoolleen as jirtu kun warra maatiin isee biyya keessaa birrii nyaataa jirtu quba qabdi wanna ta'eedhaaf haadhaaf abbaa ishee deeggaruuf jecha asirraa afaan banti warri hubannoo seenaa hin beekne warri waa'ee Oromoo hin beekne warri seenaa warri imaanaa hin beekne sigalee sitti himaa bareechee dhiiroo. Bakka fedhii jira iddoo fedhii taa'e. Eessa yoon jiraadha haga du'ee badutti imaanaa saba kootii nyaadhu seenaa uummata Oromoo hin dagadhu. Sigalee sitti himaa bareechee. Birrii isaarraa argattu ofii keetii yoo hojjette uummata Oromoof dhugaaf dhaabbatte garuu waan namni si faarseef miti waan namni si kabajeef miti ati dhugaarratti hundaa'e hojjedhu ati dhugaarra deemi dhugaarratti du'i. Haceen kan du'e garaaf jiraachuu dadhabee miti dhiiroo garaaf jiraachuu dadhabee miti. Gabrummaa baachuu dadhabee du'e Haacaaluu Hundeessaa ati garuu har'a Oromoo taate garaaf jiraatta. Imaana sabaa nyaattee wanta namni uummanni Oromoo kan du'aa jiru sitti kennee deemi nyaattee eessallee hin geessu. Guyyaa duutullee hin beektu har'a duutee bor duutellee hin beektu bishaan dhugdee fi amtillee du'uu ni malta sitti himaa bareechee. Sobdee suuraa Haacaaluu Hundeessaa piroofaayilii godhattee akka Haacaaluu gadditeetti. Kan Haacaaluu hojjese dhiiroo eenyu? Abiyyi Ahmed bari. Nama biraa miti. Mootummaa gabroofataa kana. Kan Haacaaluu hojjese. Kanaafiyyuu irra deddeebi'ee sitti hima. Uummata Bilchiginnaa paartii. Uummata garaaf jiraatu. Uummata imaanaa nuti jiran nuti jettanii sobdanii Bilchiginnaa paartiin kuni haala jijjiiratee dhufe malee opiidiyoo dullattiidha. Itoophiyaa dullatti irratti kaasanii sitti himaa bareechee biyya kufte
Baradure yoo yaadatte hin beekta yoo seenaa hubattan yoo dhuguma sin Oromoo taatani dur Itoophiyaa wanti jedhamte hin jiru dhiiroo Oromoo Oromiyaa ture sitti nima bareechee Itoophiyaan hin jirtu erga naaftanyaan dhuftee Itoophiyaan uumame biyya keenya irratti Finfinnee handhuura keenya irratti Itoophiyaan hin jirtu dur Oromoo Oromiyaa ture yoo seenaa hubatte yoo dhuguma Oromoo taate arra bargarii quuftee gadi baate afaan kee bari uummata Oromoo irraa uummata Biltsiginnaa paartii bargarii quuftee sitti tolee gadi baate afaan kee hin banin waan seenaa hin beekne akka nama wayii beeku gadi baate irra maal jetta atillee Oromoo taate gadi baate maal jetta Oromoo gaallaa jetta Oromoo gaallaa dhiiroo Oromoo gaallaa jechuun kun arrabsoo miti osoo beekte Oromoo gaallaa jechuun gaafa naaftanyaan biyya keenya galte gaafa isheen biyya keenya weeraruuf jechuudha naaftanyaan nuu gibuu jenneen galaa jenneen malee gaallaa jechuun arrabsoo miti nuu gibuu wayim demoo galaa jenneen Jangan sama kabatte Oromoo gaallachuu jammarte. Uummata Biltsiginnaa paartii uummata horii. Hubannoo hin qabdan nama rabsuu fiddu. Wanta sobaa haasa'uu fiddu. Isiin dhuguma qabaattani waa'ee Biltsiginnaa paartii seenaa keessa dhimadhaa malee waa'ee Biltsiginnaa paartii hojii keessan faarsaa malee waa'ee uummata Oromoo dubbachuullee hin dandeessan. Seenaa uummata Oromoolee himuu hin dandeessan. Siif galee isin garaaf jiraadhaa. Uummata har'a nyaatee Ummata borduwe arraduwe hin benni birriif bitadde Oromummaa kee gurgurtee birriitti gurgurtee Oromummaa kee har'a bakka fete teessee bargarii quuftee gadi baate ummata Oromoo qeequu barbaadda. Iyyaan daandish tokkoon itti nama bareechee waa'ee Oromummaa irraa goota. Har'a gadi baate akka waan makiinaa bittee makiinaa keessa teessee akka nama abtaamii wayii of goota biyya rabaa dhuftee kaleessa karaa baarii biyya rabaa dhuftee karaa bahariitiin. Akka waan makiinaa bittee keessa teessee sanuu viidiyoo waraabda waan nama keessa teessee makiinaa keessa. Tis uummata Biltsiginnaa paartii. Biltsiginnaa paartii jechuun si jammariidhuma isaayyuu uummanni Oromoo quba hin qabu. Qeerroo Oromoo quba qaba kana. Uummanni Oromoo quba hin qabu kun waan haaraadha. Kaleessa eeggadda Biltsiginnaa paartiin durii hin jiru. Sana jechuun iyyuu waan biraa miti. Isuma duriitiyyuu haala jijjiirata dhufe malee sanuma seenaa duriiti. Siigalee seenaa durii oppiidiyoo dullatti. Biltsiginnaa paartii jechuun oppiidiyoo dullatti sanuma jijjiiranii haala naafteenyaadhaaf haala mijeessuudhaaf fidanii malee kana jechuun waa biraa miti. Biltsiginnaa paartiin uummata Oromoo waan ta'uuf miti. Otoo Biltsiginnaa paartii uummata Oromoodhaaf ta'e adda xayyii baasan Lammaa Magarsaa aangoorraan bu'an turan sitti himaa bareechee dhiiroo. Jarreen kun paartiin Biltsiginnaa paartii Oromoo hin ceessisu. Paartiin Biltsiginnaa paartii Oromoof hin ta'u waan jedhu waan beekaniif sabboonummaa jaraatiif obbo Lammaa Magarsaa adda xayyii baasan achirraa ari'amanii jiru. Waan hin barbaanneef si galee osoo dhuguma Oromoo cinceessa ta'e osoo dhuguma Oromoof hin taate paartii kana keessa obbo Lammaa Magarsaa irraan bu'u ture sitti nima bareechee har'as taanaan boris taanaan uummanni Oromoo dhimma aangoo hin qabu nuti dantaa aangoo hin qabnu nuti kan barbaannu bilisummaa barbaannu nuti gabrummaa hin barbaannu bara meeqa du'aa jiraanna bara meeqa bu'aa jiraanna haga yoomii armeen keenya boose haga yoomii ijoollee armee keenyaa duuti nuti kana barbaanna gaaffiin keenya kana si galee warri aangoof jecha keetu uummata Biltsiginnaa paartii warra aangoof jecha warra sadarkaa aangoon jiru aangoo caalaa argachuudhaaf jecha uummata keessan saba keessan Oromoo seenaanis heeraanis eessallee hin geessan isitti bareechee si galee isitti bareechee. Abadan dunia nama le alota kana nasoba nafogora yo jette Biltsiginnaa paartii keessattuu warreen sadarkaa aangoon jiru akka naannootti akka godinaan akka illee sadarkaa guddatee jechuudha. Alota taas hin danda'amu. Aloonni kun isin dursee beeka isin caalee beeka waa si yaaddan kan si galee isin gaafa Biltsiginnaa paartii gadi baastanu akka wanti kun Oromoodhaaf ta'u soddanii uummata Oromoo burjaajessuudhaaf paartii Biltsiginnaa paartii jettanii gadi baastanii dullattii suma durii haala jijjiirtanii fiddanii malee kun waa biraa hin qabu. Qeerroof qareen keessaa harka hin qabu uummanni Oromoo kana hin beeku. Nuti hin filannu nuti hin beeknu kana. Paartii Biltsiginnaa paartii hin feennu. Har'allee hin feennu borillee hin feennu. Oromoon du'aa jiras. Falmataa jira du'aa jiras. Oromoon ni du'a malee Oromoon bara wayyaanne jilbeenfanne har'a miti. Inkaan naafteenyaadhaaf miti bara wayyaanne Oromoon jilbeenfanne waggaa meeqa siif galee. Yaa uummata horii Biltsiginnaa paartii. Nuti dantaa keessan hin qabnu paartii fi deeggari Oromoo ta'ii paartii fi deeggari garuu seenaa uummata Oromoo dabsuuf yoo deemte